Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arallee video biraa qabadhee isinii dhiyaadhee jira inshallah. As dura waa'ee rifeensaa gosa rifeensa kennaa bakka hagamitti qoodamaa isaan keessaa kiyya kamiidha ka jedhu wajjin ilaallee turre. Ammas isaan keessaa low porosity ka ta'e wajjin ilaallee ture jechuudha inshallah. Warri as dura ilaalin yoo jiraatan video of duuba deebi'aati ilaalaa akka sirriitti addaan isiniif galuuf jechuudha. Ammas video kanaaf yoo haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Subscribe godhaa gara maatii kiyyaatti ida'amaa isiniin jedha. Warri amma dura naaf gootanii nafaana turtan ammoo galatooma galanni keessan guddaadha. Arrasiisa gosa lammaffaadha waa'ee high porosity ilaalla inshallah. High porosity akkuma dura isinii himetti rifeensa qaamni isaa gugurdaa ta'e jechuudha. Buqqeen rifeensa irratti margu kuni qaamni isaa gugurdaadha. Waanuma nutti kenninu hundayyuu dhugee gadi fixatu jechuudha. Rifeensa gogaa yoo suudafee gogu amma fakkeenyaaf qibaatii tokko yoo guyyaa dibannee jenne galgala yoo nulaallu rifeensi keenya waanu dibanneeyyuu hin fakkaatu gogee badee jira jechuudha. Rifeensa akkasiiti. Rifeensa akkasii san akkanne high porosity ta'e akkatti beeynu rifeensa keenya shaampoo qofaan dhiqannee isa qulqulluu jechuudha waan takka conditionerii uma takka iyyuu ofirraa hin qabne burcuqqoo bishaan itti qicnee bishaan keessa firii rifeensaa takka buufnee taga daqiiqaa 5 eegneeti. Daqiiqaa 5 booda bishaan sun rifeensi keenya sun jechuudha bishaan dhugee gadi liqimseeti burcuqqoo jalatti gadi dabru sun rifeensa high porosity jedhama. Wanta nu rifeensa keenyatti itti kennin hundayyuu akkasuma gadi dhugee fixata. Rifeensi akkasii suni dibata fufurdaa jaallata. Amma kadheen gadda dabarsine keessatti lallaafaa jaallata jennee low porositiin qaamni isaa xixiqqaa waan ta'eef dibata lallaafaa jaallata. Kun ammoo qaamni isaa gugurdaa waan ta'eef waan itti kennaniyyuu keessa gadi hin bu'u yoo suudafee dhugee fixata. Saniif dibata fufurdaa jaallata. Ammallee oowwinna hin jaallatu. Kadheen gadda dabarsine yoo oowwinna hin kenninii fi qibaatii nu kennine gadi hin fudhatu ka low porosity suni kun ammoo faallaa isaati jechuudha. Faallaa low porosity high porositiin oowwinna hin jaallatu. Qibaatii fufurdaa akka qibaatii kokonaatii olive oil illee extra jaallata. Ka extra jedhutu irra jira jechuudha. Avocado illee akkasuma extra jaallata. Qibaatii fufurdaa ta'e jaallata jechuudha. Ammallee dhadhaa akka malee jaallata. Ammas pirootiinii akka malee jaallata. Faallu makaaniiti jechuudha. Kuni pirootiinii hin jaallatu. Kun ammoo pirootiinii akka malee jaallata yoo danda'ame torbaan irraa yoo kennaniif bareedaadha. Pirootiinii nama fakkeenyaaf akka killeedhaa faa jechuudha. Ammas akka yoogurtii faa jaallata. Akka mayonaayizii hair mayonaayizii kallee hedduu jaallata jechuudha. Wanta pirootiinii ta'e hundayyuu hin jaallata. Torbaan irraa kennuufii qabna. Yoo akkasin tahin nu jalaa goggogaa rifeensa durumayyuu waan nu kennineef dafee dhugee fixatu waan ta'eef wanta isa lallaaffisuu kennuufii qabna jechuudha. Wanta akkasiisanii qibaatii nu dibannu ka rifeensa keenyaaf nu ta'u wajjin akka kokonaatii faa wajjin torbaan irratti wayita dhiqatuuf taanu dibannee akkasit dhiquu qabna jechuudha. Ammas shaampoon inni jaallatu shaampoo deep conditionerii jedhaniini deepii jaallata. Kun faallu makaaniiti. Kun laayitii lallaafaa jaallata. Kun ammoo deepii jaallata. Hundumaafuyyuu sulfate free ta'uu qaba. Ka sulfate of keessaa hin qabne ka Afrikaaf qophaa'e jechuudha. Ka sulfate of keessaa qabu rifeensa keenyaaf hin ta'u. Shaampoo akkasii jaallata. Conditionerii illee hin jaallata. Conditionerii illee creamii fufurdaa jaallata jechuudha. Wama fufurdaa jaallata jechuudha inni. Conditioner illee deep conditioner illee fufurdaa isaa jaallata ka isaaf qophaa'ee jira. Apple vinegar idhaan illee akka 15 irraa qulqulleessaniin hin jaallata. Akkatti mana keessatti itti qulqulleessaniin yeroo biraa bakka takka walitti qabeessanii hojjedha inshallah. Ammallee aloe vera illee hin jaallata. Akka malee jaallata. Aloe vera illee furdaa waan ta'eef hin laaffisaa moisturize godha jechuudha. Ammallee wayita filannu jechuu keessattiyyuu amma filamuu hin jaallatu. Rifeensa gogaa waan ta'eef amma yoo nu fille akkasumaan amma nurraa jigee ciccitee muramee yaa jechuudha. Kanaaf amma filamuu hin jaallatu. Wayita finnullee
wanna goone filuu qabna wayita filullee jala isaa qibaatii dibnee akka qibaatii kokonaatii faa kennineefi gubbaa isaa kana ammoo kondishinarii dibnee laaffisnee kaane harka keennan addaan baasne jechuu suuta harka keennan isa waliin mammarate san addaan baafne eegasii filaa furdaadhaan filuu qabna. Filaa furdaa yoon ta'in filaan xixiqqaa lallaafaan kunniin kukkutee muree gadhiisa uummata akka jechuudha. Kanaaf isa filaa gugurdaa saniin filuu qabna. Ammallee amma filuu hin qabnu wayita filullee akkanaan hin fillu jala qibaatii dibnee akka gogaa waan ta'eef jala isaa qibaatiin sun xiqqoo jiisu yoo jiidhe dafee hin buqqa'u jechuudha. Qibaatii dibnee gubbaa isaa kana kondishinarii dibnee akkasi filuu qabna. Keessattuu warri bakka oowwinnaa faa jiraatan inni uumaa isaatti iyyuu oowwinna hin jaallatu waan ta'eef oowwinna saniin walitti mammaramuu jaallata. Kanaaf harka keessaniin jalqaba addaan baasuu qabdanii ammas waan keemikaala ta'e fayyadamuun bareedaa miti. Keemikaala keessattuu akka permii faa jechuudha. Permiin rifeensa kamiifiyyuu hin ta'u yeroo duraa san bareecha malee booda irratti nama jalaa balleessa. Warri permii fayyadamtan yoo jiraatan permiin rifeensaaf bareedaa miti raadhiisaa isiniin jedha. Ammallee warri keemikaala akka qalamii faa fayyadamtan yoo jiraatanillee kana fakkaata jechuudha. Dibata isaaf ta'u kamana keessatti qopheessinee dibannammoo yeroo biraa takka takkaan isin argisiisuu yaala inshaallah. Yeroo itti aanutti ka miidiyamii isinii fi mayoo rabbi jedhee har'aafammoo aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.